waaqayyo maal si godhe? Waaqayyo waan baay'ee naa godhe waan dubbadhu keessaa garuu lama kan dubbadha. Gaafa xiqqinnaatti bari'u mucaa koo na jalaa dhukkubee ture. Sa'aatii 10 keessaa na jalaa dhukkubee halkan isaa jechuudha xiqqinnaatti bari'u. Maal ta'e? Gaggabse baqa ofuma wallaalee achi nan fuudhee iyyoobiin naqee iyyoobiin waan hin danda'u jedhee hospitaalatti na dabarsee waan tokkotu furmaata naa kennuuf jedhee naaf fuudheen galee baqaa amantiidha. Waaqayyo kootu nan geeffadhe naaf fuudhee galu cherchiin immoo qanitti naan jiru naan jedhani. Tumaaniin akkuma ta'etti obsee eeggadhee gaafa sanbataa kasaatii fidee dhufe as. Achiin baay'ee dhukkubaa midhaan nyaatuu inni gubaa inni waraansa baay'ee rufichee cimaati boomuu mataa danda'een taa'u caashe. Achiin gaan asitti sagantaa dhumatti marii maadhee isin maattee mucaan keenan jettan. Akkasuma jalaa dhukkubaa innaan fideen isinitti kennee naa kadhattan. Achuma inni man zayiticha dhugunaan jedhe mucaan waraansis boowwuunis iddoo itti dhaqeen beekunaan jedhe amma fuudhee galee achuma nyaata na nyaadhanaan jedhe isa nyaata buutii sadi naddee nyaata sanaa nyaatee gammadii waaqayyoo koo galateeffachuu kan dhufe jechuudha. Gaafa fi akkam godhatu yeroo mana kaaftee as fidduu fi yeroo gara gidduu. Inni danda'u baannee dhufne ofin beekuyyuu baannee dhufne dhugaa waaqayyooti. Ofin beeku. Asitti kadhatamee kennaan anis akka maraatu tan dhufee caammallee keewwanne mucaan immas ilaalee too caammaa na kennaan jedhe asitti kadhatamee kaanaan. Nu ofne nuunee baay'inasi finne dhufne jennee kana baannee gadaanuu midhaan hin deeman jedhe jechuudha. Waaw. Dhugaa ati kun. Yesus Kristus waraansa keessaa fuudhee ba'aan waan namarraa lafa kaa'ee gammachuutti nagaatti hiikamatti nama deebisuu isa danda'u ilma waaqayyo Yesus ammayyuu mataa gara harka walitti buusaa galateeffata. Lammaffaan immoo waggaa kana jeessanii keessatti ani sagantaa hirmaachuu dhufee ture. Garaacha baay'ee na dhukkuba ture. Amma achiin ani garaacha quba baqa sagalee waaqayyoon naa dhageenyaan keessaa badee dhufe jedhee dhufe. Garuu waan ta'u gaafa baay'ee na jalaa qabamee jira ture jechuudha. Amma achiin asitti sagalee waaqayyoo dubbatu fudhatamuun yeroo qaba jettan kennuunis yeroo qaba jettan eenyu keessa maal isa keessa Facaa fakkeenya boqonnaa 3. Fakkeenya keessa dubbatu jechuudha. Kennuu yeroo qaba. Sagaleen sana keessa hin banne amma achiin wanti kun maanii inni waa'ee koo dubbatu raajiin jedhe. Dhukkuba qorraan fedhiin gammachuutti galee jechuudha. Yaan qaba ture sittanii wanti kun kan kootiin jedhee dhuguma roobiin dhufee kamisa isaa jechuudha kan inni abbaa isaa bira deemu wanti waggaa torban jalaa qabame jechuudha. Nuuf eeyyamamee waggaa lama itti fayyadamee jechuudha. Waggaa kana irraa fayyadamee ananas immoo lammaffaa irraa fayyadamee wanti qabame sun naaf gadhifamee waaqayyoo nan galateeffadha jechuudha. Bagasi gargaaru. Amen. Waggaa torba si jalaa qabamee ture? Waggaa torba na jalaa lafa wayii ture mana koo ture mana baadiyyaatti dhiifnee dhufne. Achiin manuma fayyaa irraa fudhatanii. Nuti sin dhiifnee fi sanaan booda bakka dhaqeetuma abbaa lafa kunaan gadhiiftanii jedhee. Waaqayyoon himatu amaan keessa ta'ee dhaqee isaanitti karaa abbaa manaa kootu naqeetti dubbate malee abbaa manaa kootu waggaa meeqa lafaa yaadamneera jechuudha. Waggaa torba. Yaa mucaa koo maama si kennee fudhadhu kan keeti jedhanii. Calme jedhamu. Calme jedhanii jaaqmaan barbaadan jechuudha kan waaqayyo. Lagi eessa namichi? Baadiyyaa dheeraa naannoo keessaati. Achiin bakka nuuf gadhifamee bara waggaa kana seerraa qotannee fayyadamnee alanas kunuuf itti facaasee dhufe seeraan osoo hin taane moggutiidhaan osoo hin taane jaarsumaan osoo hin taane afaanumaan dhageessu. Afaanumaan kennu maa sagalee waaqayyoo beeka ani immoo dubbii waaqayyoo nan amana waan ta'eef garuu ani kunoo goraacha qorraas bilisa ba'ee wanti na jalaa qabames naa gadhiifamee waaqayyoon faa ulfaatu dhugaadha. Ani Yesuus Kiristoosin baay'ee nan jaalladha duraan waaqayyoon hin beekuun ture. Akkasuma nan jiraadha ture amma garuu waaqayyo dhugaa natti agarsiisu hin jedhu ani gooftaa manuun koo gaafatu jechuudha. Waaqayyoon koo ulfaatu amma iddoo guddaa naa ka'ee ani waaldaa bifti keessatti kaarii nan tajaajila jechuudha. Amma waaqayyoon koo ilaalee waaqayyo maqaan isaa ulfaatu gatamaa lafaa kaasa gooftaan koo an baay'een gammada dhugaa waaqayyootti. Waaqayyoon immoo ayyaana isaa siif haa baay'isu. Kana caalaa simboosaaf ayyaana isaa sitti haa oolu. Maqaa gooftaa Yesuusiin gooftaan koo ayyaana siif haa baay'isu. Kana caalaa deemu tajaajilu. Waaqayyo si haa eebbisu naani.
Hojiin Yesuus Kiristoos isa kana siree yeroo isheen jalqabni battee dhageessaniittu sanbata darbe galgala gaafa mucaa fidee dhufu caamaallee uffannee uffata naasuudhaan dhufne waan ta'eef mucaan of hin beeku yeroo finnee dhufnudha kan isaan jajaa turan dhageessaniittu waan ta'eef yeroo galu garuu mucaan ofumaan fiigeetti ka'ee ni gale. Mucicha sira waaw meera kot bedhu karabaatii gaalee baankee ni fakkaata galateeffannaa gooftaa isaa akkasuma. Baatanii jechuudha sanbata galgala kan fiddan. Baannee fidnee. Ishee maasachuu waan hin dandeenye. Hin danda'u waan tokko iyyuu midhaan sababa midhaan nyaanneefis bakka lallaafee jira mucaa waan tokko hin danda'u jechuudha. Waraansaafis boo'uudhaaf osoo hin danda'u ture. Asitti kadhatamnaa fi lafa bu'ee asirra warraa qeqee caammaa kunaa kennaa naan jedhe. Anoo caammaa fidee dunnee abaabaa jedhanii miila duwwaan ba'ee miila koo duwwaan deemaa lakkii jedhee abbaan fuudhee baatee miila galee jechuudha. Achuma karaa irratti namni deemuun jedhennaan maasi kennuun jedheen boqqolloo naa bitinaa jennaan karaa irratti jechuudha. Boqqolloo bitee fi karaa irratti nyaataa galee innaa mana ga'e immoo nyaata isaa nyaatee malee. Sanbatuma gargara kaasee mallattoon dhugaa qormaa irratti raajee. Irraan argamne galata waaqayyoo. Waaw Yesuusiif galata dhiyeessaa. Waan fiddanii dhuftan dhukkuba fiddanii dhuftan gaaffii fiddanii dhuftan warra amantan maqaa gooftaan asumatti gataa ba'a. Fiddee dhufte malee baattee hin bahin. Yaaddoo fiddee dhufte malee fuutee hin bahin. Dhukkuba fiddee dhufte malee fuutee hin bahin. Ba'aa fiddee dhufte malee fuutee hin bahin. Yoo amantee jette Yesuus Kiristoos sii ta'eera. Galateeffadhaa fi Waaqayyo. Garaarraa daa'ima ishees eebba qabeenyaatiinis isa akkasitti deebisuu jaallatee humna isaa isa dinqisiisaa isa waan hundumaa gochuu danda'uun akkasitti isa ishee yaadate Waaqayyoof galanna ta'u barri kee eebbifamuu daa'imni kee baga sii fayyee sanbata galgala baattee fiddee yeroo galgaluu deemee galee aras deemee dhufee isa kana godhe Waaqayyoof galanni ulfinni maqaa isaa haa ta'u. Eebbifamni isaa eebbisuu dokeetti deebi'i.